nafuu filattaa nagaafatanii ichumaa nafuu filadhaa jan gaafatanii ichumaa nafuu filadhaa jan kaafamee jannata seenurra maaliif jennaan rabbii kiyya dura dhaabbachuu qaanfachuuf jechaa jenna. yaa shamarran keessa jirru bara qaanfiin keessa baddee keessa jirra bara qaanfiin saalfiin keessa dhabama taate keessa jirra keessumattuu dubartootarra qaanfiin bara baddee dhabamte keessatti argamna osoo deemnu rabbiin bara kanaa keessa nu fide ijoollummaa teenya bari nuti beekaa turre bara yoo qaadhimaa si isaa achi as deemu intalti takka garte asiin dallee cabsitee irraa meeytu asiin dallee cabsitee dheeysitu bara akkasii dhaqqabne osoo deemnuuti bara dhiirti dubartii qaanfattu bara dubartiirra dhiirti qaanfattu bara dubartii waan isiin haasoytu dhiirtirraa qaanfattu gurrarraa qabattu bara waan dubartiin garsiiftu dhiirtii jarraa qabattu bara akkasii keessa rabbiin nu fide mee warri nu dura dabran akkam turayyaa ijoollee teenya qaanfii isaan qaanfatanirraa nabiin keenya fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi ammas qaanfii dubartoonni qaanfatanirraa dubartii hin heeruminitti fakkeeffaman nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi qaanfii keessatti nabii rabbiitu intala hin heeruminirra qaanfataa jee kitaabni nabii keenya intala hin heerumin ta qalama sii yeroo sii keessa jirtu isii sanii fakkeessa garuu warra nabii keenya yoo dubartoota sanii madaalle inni nu nama kan qabne tahaa jechuudha arra intala hin heerumin ta dubiraa takka ta sooshaal miidiyaa gubbaa jirtu nabiin rabbii akka isaanii waaqaanfate ennoo isaanii madaalle nabii arrabsuudha taati jechuudha dubartoonni kaleessa nabiin ittiin fakkeeffaman san dubartuma akkanaati rabbuma kanatti amantii diinuma kana qabdi jannatallee kanuma isaan kajeelti jechuudha garuu faallaan wanti jirtu teenya imaana dhabuu fi isaan imaana qabaachuudha teenya waa saalfachuu dhabuu fi isaan waa saalfachuudha isaan safuu amantii eeguu fi teenya safuu amantii eeguu dhabuudha safuu hawaasa isaanii eeguu isaaniitii fi teenya safuu hawaasa isii eeguu dhabuudha garaagarummaan jidduu dubartoota kaleessaa kan nabiin keenya itti fakkeeffamaniitii fi jidduu dubartoota keenyaa jirtu tanuma jechuudha rabbiin nu haasattaru dubartoota keenya barumsi keenya hawaa'ee qaanfiidhaan kutaadhaan itti fufa kutaa takkaffaa eegallee jirra rabbi irraa qaanfachuu waan jiru inshaallahu ta'aalaa kutaa lammaffaa keessa qabannee dhufnaan ara nama tokkoon isiniif hima salaftootarraa Fudayl ibn Iyaad jaama Fudayl ibn Iyaad arafa dhufanii dirree arafaa dhaabbatanii gaaf tokko akka malee bohan hanga ru'een isaanii keessaa bahuu dhiyaatutti boyan akka nama haatirraa duutee boyan akka daa'ima haatirraa duutee boyan maal jan waa saw'ataa wayin afawta jan wayyaa badiitiyya wayyaa hammeenya kiyya yoo ati dhiifama naa gootellee mee kam kiyyaan taha janii boyan sagalee ol fuudhanii bohan yaa hammeenya kiyya yaa badiitiyya yoo ati dhiifama naa gootellee rabbii kiyya mee akkam kiyyaan taha janii boyan wakaana yaquulu rahimahullah akkana jaammas rabbi rahmata isaaf haa godhu law khuyyirtu bayna an ub'atha fa'adkhula aljanna lakhtartu an laa ub'ath osoo kaafamtee jannata seenuu filattamoo ichumaan hafuu filattaa nagaafatanii ichumaan hafuu filadhaa jan kaafamee jannata seenuurra maaliif jennaan rabbii kiyya dura dhaabbachuu qaanfachuuf jechaa jenna yaa shamarran keenya sheedichi kana jechaa jiru kun sheekha aalima caabida zaahida taqiyyii nama akkaan rabbi sodaatu nama akkaan daangaa rabbi eeggatu ka guyyaa soomanii halkan dhaabbatu ka takkaa uraasaa namni hin arkine arra'atiin takkaa halkan dhaabbattee salaatteen beeyne ta guyyaa soomanteen beeyne gaafa uffata kee firraa bantee qaama saala keetii dirree qiyaamaa tana gubba dhiira agarsiiftu mee boru gaafa rabbii wal agarte akkam kee ta'u teessa boru gaafa rabbii wal agarte mee akkam kee ta'u teessa amma qaama saala keetii dhiira agarsiisaatuma wahuma qaanfii wahuma saalfii tana miidiyaa gubbaa haasawaati jannata kajeeltamoo moo ibiddaan seenaa jala murtee waan kana dalagu jirtame naa himi dhuguma rabbii jeenummaadha mooteetun gogummaadha namni ibidda irratti kami jeenoma rabbi irratti kami jeenoma rabbii dachiisaa gubbaa jirtu kasamiisaa jala jirtu akkamitti irra jeenomte ibidda kana hangam takka onnee qabaattee hangam takka nama jabduu taate hangam takka dandeeytii qabaattee ibidda seenuuf dila kana jeenomte waan ibidda si geessu dalagaa jirta yaa obboleettii tiyya nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jaan ani fakkiin tiyya fakkii nama ibidda qabsiisee ibidda inni qabsiise san billaachaa fi wanni adda addaa itti horiiteeti jan qabee ka ibidda san irraa waan san dhorku bineensota san ibidda irraa dhorku an akkasittiin harka isin maradhee ibidda irraa isin dhorku jiraan harkaa baatanii ibidda horiitan jan mee maa ibidda ceeta yaa obboleettii tiyya maa billaacha taata rabbi rahmata siif haa godhu obboleessa kiyya obboleettii tiyya if madaalle ka akkana jechaa jiru kunis nama akka keenyaati rabbiin inni itti amanee akkana qaanfatu rabbuma kana jannanni inni fuuldura rabbii kiyyaa kaafamee dhaabbachuudhaan irraa hafuu jiru kun jannata nuti barbaacha isaa halkanii guyyaa dhukkaa'u jirru kana kaafamee rabbii kiyya fuuldura dhaabbachuudhaan hin qaanfadhaa jannani sanarraa hafee osoo hin kaane biyyee ta'ee qabritti hafuudhaan filadhaa jenna yaa obboleessoo mee uuma isaan jaantana gallaalaa inshaallah hojii manaa isinii haa taatu isaan akkam turan nuti akkam jirra
isaan akkamit deemaa turan nuti kamit deemaa jirra isaan maal dalagaa turan nuti maal dalagaa jirra isaan hangam takka rabbi irraa qaanfatan nuti hangam takka qaanfachaa jirreef gaafachuun barbaachisaadha barumsa keenya kan kutaan of nu jidduu hin hangana gurra isin buusuudhaaf keeysaa muree fide inshaallahu ta'ala yoo rabbiin fedhe sagantaan teenyatti fuftiin hordofaa isiniin jenna sheer walii godhaa galatooma ulfaadhaa rabbiin anaa isinis warra waa qaanfatu warra waa saalfatu warra safuu sabaa safuu amantii eegu rabbiin haa taa'isu warra sababaa isaaniitiin diin kun hin xiqqaanne hin arrabsamne rabbiin nu haa godhu sababaa keenyaan namni muslimaa xiqqaachuu diin keenya xiqqaachuu haadha abbaan keenya xiqqaachuu obboleessaa obboleettiin teenya salphachuu rabbiin najaa nu haa baasu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ilaa liqaa'in aakhar